An artist Abaaboo Warqinaan jedhama. An barreessituu fiilmii Meelaal Gammachuun jedhama. Artist Bilisummaa Dinquun jedhama. Aartii Oromoo keessatti umurii waggaa 18 dabarseera. Barreessituu fiilmii Gaadiireeti. Biqilaas Foon jedhama. Barreessaa fiilmii Miixuuf daayirektara fiilmii Miixuuti. Eeliyaas Kifiluun jedhama. Aartii Oromoo keessatti waggaa 10 ol dabarseera. Kabajamtoota uummata Oromoo hundi keessan biyya keessaas biyya alaas. Aartiin Oromoo kaleessa hanga har'aatti gaafa gooticha Wasanuu Diidoo irraa eegalee hamma ammaatti sadarkaa cunqursaa keessatti sadarkaa gabrummaa keessatti bakki inni jiru hin beekna hundi keenya. Haa ta'uuti malee gootonni artoonni Oromoo kaleessa kaasanii hanga har'aatti ifaajii guddaa akkuma dhuunfatti deeggarsa tokko malee aartii Oromoo sadarkaa kana qaqqabsiisaniiru. Aartiin Oromoo guddateera bakka gaheera jettanii yaadduu laata? Yoon taanee maaliif? Muuxannoon qaburraatii kee fiilmiin afaan Oromoo hojjetama malee ni ilaalamu. Guddina aadaa, afaanii fi seenaa saba tokkoof aartiin murteessaadha. Hojiiwwan aartii gama industirii fiilmiitiin jiru amma ta'e tokko kaleessa wantoota kanaan dura turanirraa amma fooyya'aa dhufaniiru baay'ee dhibbaa dhibba laphee guunne yoo dubbachuu baanayyuu. Anis aartiin afaan Oromoo akka guddatu yookiin akka jijjiiramu ogummaa adda addaatiin qooda koo bahuudhaaf yaaleera. Hin hojjetama malee namni hojjete sun hanga hojjete bu'aa hin buufatu jechaadha. Haa ta'u malee aartiin Oromoo kun immoo kan inni quucaruuf uummanni keenya ammallee sadarkaa barbaachisutti waan deeggarsa hin gooneef. Kuni gaaffii tokko keenyaati. Deebinee of gaafachuu kan qabnu jechuudha. Egaa sabni afaansaa, aadaansaa cunqurfame aartistaalee wajjin cunqurfama. Akkuma kana aartistoonni Oromoo immoo aadaa isaanii guddisuu, afaan isaanii guddisuu keessatti shoora guddaa taphachaa jiru. Imaanaa jaallannuu dursanii aartii Oromoo asiin ga'an kana fudhee waan hin danda'u gumaachuudhaaf tattaafachaa jira. Waan hin hojjedhe immoo yommuu naaf ilaaltan caalatti bor hojii gara biraa hojjedhe isin biraan nan ga'a. Waan immoo kan buufamu gaafa uummanni itti hirmaatee waan namni sun hojjete jajjabeessee ilaalee fi daawwatee yaada kenneef. Bal'ina saba nuyi qabnu baay'ina uummata nuyi qabnu miliyoona 60 50 jennee dubbanna. Garuu fiilmiin tokko yoo baay'ate namni 10,000 yoo ilaale hin beeku. Yeroo taanutti hojii kan biraa qabannee dhiyaannuuf yoo isin har'a hojii nuun hojjenne kana nu ilaaltanii nu jajjabeessitanii. Ani garuu xiinxalaa siyaasaa miti akkuma garaa kootiin dubbatan dhaadhiifamu. Abdii maaliin qabu? Uummanni keenya bilisummaa siyaasaa qofaa miti kan dheebote. Namni hamilee godhataa deemaa dhaloonni dhufus itti fufaa jechaadha. Egaan amma fiilmii afaan Oromoo Eeliyaas Kifiluu Kaleessa kaleessaa. Kaleessa kaleessa. Kalee isa kaleessaa. Fiilmii kaleessa kaleessa. Kalee isa kaleessa kan jedhu artist Eeliyaas Kifiluuti. Kan qophaa'ee barreessaaf. Isumaan daayireekt ta'ee Nuyiif daandii axaa'uuf jecha gaaraa fi gammoojjii baddaa fi badda daree keessatti. Fiilmii kana agarsiisuuf gara keessan qabatee dhufeera. Biyyoota garaagaraa keessatti mul'achuuf deema. Isinis fiilmii kana daawwachuutiin tumsa akka gootan. Uumaa filannoo biraan qabu. Ta'uu baannaan jireenyi kee ilaale. Guddina industirii fiilmii Oromoo arguu fi har'a wal jajjabeessuutu nurra jira. Har'a wal cina dhaabbachuu danda'uutu nurra jira. Yaadaan maallaqaan gama hundumaatiin jechuudha. Aartii Oromootiif sadarkaa guddaatti eegnu kana waanuma isaan dalagan harkaa fuunee ilaallee jajjabeessine. Yeroo dhiyootti Dubaay itti mul'ata. Itti aansee Ameerikaa fi akkasumas immoo Kaanaadaattis agarsiisuuf qophiin baay'ee godhamaati jira. Biyyi keenyis afaan keenyis wanti waddaan nu baase. baatii nuu daawwadhaa yaadatti nuu kennaa. Hojii kana ilaalaatii nu jajjabeessaa hamilee nuu ta'an jedha. Artistiin kun istiidiyoosa hin beektu gaa sirna cunqursaa mootummaa kana harkaa saamamee meeshaa isaa garaagaraa saamamee mana hidhaa keessatti illee dararamaa tureera hin beektu.
amma fiilmii istiidiyoo sallee cufamee waan jiruuf fiilmii amma inni baase kana daawwachuudhaan akka jajjabeessan dhaamsa kooti. Kanaaf hundi keessanuu akka irratti argamtan kabajaan isin waamnee jirra irratti hirmaadhaa ilaalaa daawwadhaa yaada nuu kenna aartii fi artistoota keenya immoo jajjabeessaa isin jechuun barbaade. Kaleessaa yoo milkaa'e fiilmonni biroonis gara keessa waan hin dhufneef hin jiru. Fiilmii kaleessaa daawwadhaa isin affeereera. Oromoon biyya keessas ta'e biyya alaa jiraattan daawwachuutiin wal biraa dhaaban bal malee maal qabna ree aartii keenya isaa guddifate. Otoo guddifatee jiraachisuu ofiisaatii biyya isaarraa godaanee. Kalee isa kaleessaa.